كنا انتم الريو جتن اتتمان مراجل جل قبيرو ايغلو اصلي ورنو قراني رجل يقوم دهاتو سنرى ان اصلين دينك صفات ديو انس مالن دي يا تو فيديو كمان وانا الناس دبدل جدون يا امه كينيا يا استاذ كينيا كوتا دي ميتفودا اصليكا جدينسين كان تاتوري يروسا دو ياچون دنني اما هيدر عبد بن سما بريكم دي بسدينا نياتير يروم چانجدو وازي مالي نتيمو غدي باتنا جندا كينيا دولا باتني كنا جندا كينيا بولسو سيران دغينيو سيران فودان نوچودا كنا جندا جولتي والسترون بولسا كسا سترانو نجرينا نوران نابتنا كنا جلان جولنا فتتو بريكم دي بسدي mucaa miskiinarraa nyaatame deebi'uu qaba haydara bibilisummaa dhiifamaa wajjin miilee dabaguu kuma dhibba sadii yoon fudhe iyyuun jedhin yoon fudhanneen fudhanne jedhi akkanii irratti falmadhu ofirraa yoo fudhatte immoo fudhadheera jedhe rabbi yoo sodaatti deebisiif akka mucaan kun isa taranne warra godhe keessaa tokko si ragaanaan si yoo tididde ragaanaan sitti dhufa haadhaan guddaan waa fi dagatiteef dubbiin haadhinnoo wajjin kedhi biriisa erga mucaan gadi beesii himate بريكو دي بس سدنسا كنك سنجنا استاذ بقى ديما حميجه مره لغتيتف بقى حميس شيخين تاو ابو مصابي كيا غلطوما الفادا ديما حميجه مره اكبر بقى حميته سني مودم تاني غتيتو كرتو وام تاني غاوتن الغيبه اشد من الزنا جدما غتيتف حمين زنا على جبا توانته واسيجو موبي واسيجده ديمو بر ايش نانجلا ديما يعني amma waan jedhu keessatti isin dubbiillee hidhuullee ni dandeessanillee dubbii fixuullee ni dandeettanillee dubbii dhiibamtee gara gandaatitti deebisuullee isinumatu dandahaa gandarraa buqqisuullee isinumatu dandahaa dubbii tana oofanii amma gara birootitti naannessu jiranii dubbiin naannoftee ganda tokkochatti deebisuuf yaalii godhuun argaa jirra gubbaa kanatti waan dalagamaatiin hin jirtu kun jammarame dubbii tana qulqulleessaati namni mashaayikhaati kenna yoo arsii galchuute oyyaa ustaaza inqixatina yoo arsiitti galchuute maan arsiidhaama gaafa sana keessan jira maslii wajjin dhaqe mana cufadheen dhaqe aslii ana biraa bahe ana arrabsan ijoolleen gaafa sana abdii raggaasaatti sagalee taa'aa jennaan hin ta'u deemaan jedheeni yeroo nasi tumamu asliin gisee dhibba natumoo nan beettanu taaptaaf naan gootanu yeroo marakkina keessanii qofa natti dhuftu kan jedhee jalqaba ijoollee arrabsuu jammare haana asliin arrafamee kee gastii banate ana dhaqee wajjin taa'e anoo eessana kaan arsiidhaan tokko yoo jimmatti galchitan immoo asliin jimmaadha naa labuu keessa gandatti geessanii galchanu irra laalinaa ustaas hin beennu guyyamaadhaa sa'aatii tokkoon dura abdii raggaasaa waan barreesse laalime maali ummata arsii wanni achi keessatti kaasuu isa barbaachise tolchaati waan kana dhoggaa irraa wanni akkasii kun hin tahu abdii heydar abdii bilisummaa ummata kennallee bakka hin buune Abu Zarri bakka hin bu'u Sultaan Alkayrii bakka hin bu'u warri kootii baataa ture hundi bakka hin bu'u namni tokkochi bakka hin bu'u ummata bakkee bu'eellee waan kanallee hin dalagne ummata oromaa allee bakka hin bu'ani namni tokko achi keessa namni maqaa sheekaatiin himame tokko illee hin jiru. Salaamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum assalam. Bakka gurra nu buuftanii isa kana kan dhaqee ganda tirkatu hin barbaadu yoo hattuu dhaqee ganda tirkatiyyuu ganda keessa qonni as baafna malee ganda wanti dhaqee jiru bayyaasi nu dhiisaasi abdii. مبارك وانا متكافئ كوني أنا نهر ميديا مراتشو اوكي ويه كله أول أكاجر ربنا يسخير مفاهو يو فدو خريستانته فدو مسلمته المورموتي ما المورموتي متي المورموتي يفتيكو Nuke sabu المورموتي yoo amantaa ortodoksii san qabaatee arra balaan kun irra qaqqabe miiliyoona 20 isarraa feesise wallaan isaa feesise nuti ni dirqama nurraa qabu nurraa qabu nurraa qaba beek wallahi nurraa qaba duuba amantaa tan gurguruu fi bituu amantaa ni jira amantaa rabbii namaa kannaan
yoo fedhe amanee yoo fedhe kafara amantaa kasii kan rabbii nama rabbiif jecha goote rabbi maalcha dhiiftan akka kiyyatti ammoo mucaan kun nuti oromummaa masqalaa wajji qabna dhaggeeffadhu islaamummaa kophutti qabna waan qabrii teenyaati si galtee oromummaa beenxee tahi ortodoksii tahi feetu dhaqatti amanii feetu jinnii tahi fedhu insii tahi oromoo jennaan tokkummaa walooma qabna arra mucaan kun ilma oromooti maaltu gubbat duuruu fide meenatti himi amantaa dahoo godhatanii amantaa jala seenanii shawwaddiidha jaanii mucaan ka oggu 38 fedhu gara haa galu amantaa rabbii namaa qooda malee ilmi namaa sii qooduu hin danda'u yoo nama ibiddaa rabbii ibiddaa qoode ati warra godhuu hin dandeessu warra jannataa hoo rabbiin qoodeef azaaba godhuu hin dandeessu si galtee tun dalagaan dalagaa rabbiiti rabbiiti ammoo baa fedhette hee gargaarsa akka ilma oromootti yoo narra mana madaam keessa akka hin guba taate haqan oromoo irraa qabu oromummaa bira dhaabbatan malee gartee wannan islaama ta'eefi miti. Islaamummaan dhimma oromummaan dhimma biraa akka oromootti nuti haqa dila irraa qabna. Maal wal gubbaa duuluu fide hiccitiin as keessa jirtu maali? Hiccitiin gurgurtaa duulaniif hoo maali? An dubbitan aslii kana akka malee jaaladhaa seenuun dideellee dhalaasii galtee seenuun didee. Seenuun didee akka malee aslii wanni fedhuudhaaf. Akka malee jaaladha seenuun wallaahi billaahi. Garuu immoo asifanii kan teessisu. Asifanii kan kunuun waa'ee asli sifanii ma. Gurbattiin kun oromoodha. Nyaquritti yoo balaa irratti wajji qaba. Waa'ee asli sifanii maan. Inna keessa. Eeshi. Anamman beekutti nama dheeru na jibba asaa kanaaf abbaan barbaade naa jibbu. Waa'ee asli sifanii maan. Okay. Rabbi dhugaarraa kan rabade saahiba kiyya jedhee wanta sataru hin jiru waa'ee asli irraan dubbadha. Asliini ilaa tokkoffaa amala isaa keessaa amman hojiin jiraadhee argetti waa qotee qochisiisuu kana dhageessani waa qotee qochisiisuu kana hin qabu amala isaa keessaa. Gaafa sana adiin adii dhala. Gaafa sana ijoolleen dhuftee ana arrabsite. Yoo barbaadde viidiyoo sii baasa kuullee koo guyyaan akka himanu viidiyoo sii baasa ana arrabsani maal bor kafalameen qabniidha qabiti. Ana arrabsan dura aslii miti. والله أكواني جارة منيت بالله جرا لب ولا نفني جلتي أن كذا ما جرا أصلين كل دمار دوانسي موت ده أشي نهار ساجرا نفني أبدي لك كاسات سكالين تادوات أبا جرا أبا مالي جنن ديمي أكوكي تيري تراجدي كترتيا سينا كم دمو يرونا كتا كوفا في ديفيد ديرت كنو يرونا كتا متاب تابي يونان غوتو هنتاو جريني كورولا نمباسا سكاليت أشو مانغرا أصلي تيري برفاتني Arab su jammaran aku mau kodi siani. Acuman Araban toko lama jadi. Koi. Abdi te egerat te jala. Endom jadi are gaslin. Gaslin barat dafani mubarak. Chonan jadi. Berri Ethiopia milere kuda torba gurtani. Kani niga batame milere sagali. Darba kan nama lama tu gurame. Malam bagai jala den tena Arab sita jadi aslin jammare gasti kal fatu jammare. Agafat. Akan ditijammaran sittima viidiyoon sii fidaan kan mana asliis kan mana kootis asliin yoo waa wayii ijaaramee jiraate ijaaramii sana keessa hin jiru amma garuu wannamma asliin achumaan cufe asliin gaafa sana cufaa jiraam dhaqee cufsiisuu dhaqeeraan namni na ergee dhaqiiti dhaabsisi jennaan ragaan qaba barreeffama wallaahi mana cufadhe dhaqe aslii risiitii kana yookiin fortiitii sitti erganiin mee calluma jedhi maanoo si qissisuufi jennaan wallaahi islaamummaan gadhiisa mubaarakiyoon sobee jedhe achumaan namani akka inni bakka amanamaadha argate amaneen dhaggeeffadha dura dhaabachuu dhiisee as deebi'ee maana jedhe yaa ustaazota keenya dubbii miidiyaa garra gadi baateen toltu kottaa dubbii kana as dhiirkaa fuudhaati xumuraa jedhee namoon jenne ummata yoo haqa arrabni kee bor luugamamee qabrii dhaxxaa yaa ustaazota keenya yaa namoonni kakkabajamoon kottaa dubbii kana as dhiirkaa fuudhaati deemaa xumuraa hin tolu jedheera moo hin jenne rabbii bor qiyaamaa qabrii keessatti gaafatamtu aslii waan naan jedhee aslii bu'i naan jedhee hin ta'u naan jedhee hin jenne utuu gaafa sana na dhageessanii aslii hirkaa dhimmicha fuutanii deemtanii keessaan fittanii wallaahi asliin hin dhaabata akka nama mitiraa beekuttan aslii beekaan namni aslii haala caala beeku tokko hin jiru yoo warra isaa taate malee
maatii dhalcheef warra isaa taate malee. Anaaf asliin fooxaa tokko uffannoo wajjin bulaa turre. Anaaf asliin gaafa feemasummaan hin jirre wal beenna. Anaaf asliin gaafa miidiyaan hin jirre wal beenna. Hojin waxii hojjetannee anaaf asliin nyaataa turre eenyuun caala walitti dhiyaanna obboleessu. Dhageessanii nam beekaa malee aslii bareechee nama isa tuqe inniisu. Nama isa tuqe inniisu. Isinii galee kanaan achi takka amma wajjin teenyee waa nyaannee dhunnu mubaarik kana goona akkana goona nama akkana goona isaa jedhuu nagarre waan nagarre immoo dubbadhuan arginaan immoo qat qoreen dubbadhaan. Kanaafuu gaafa sana warri asliin kaa dhimmicha fuudhanii gadi buusuu didan hundi ol galanii dhagahaa turani. Amma immoo mucaan gadi ba'ee ergana sataruu diddanii jedhee birrii 300 Haydar Abdii bilisummaa na nyaateera yeroo inni jedhu warri irra dhuftanii dubbataa jirtanu sirrii godhaan jirtanu dhaabadhaa. Man satarallahu mu'minan jedha malee ilma namaa sataruu yoo ta'e hadhaa Haydar Abdii bilisummaa sataruu irratti gadi yaatanii eenyu warri maqaa sheekaatiin deemtan jechuudha. Maqaadha malee sheekaa miti niin jedhan ustaazii Abu Musaab sheekolii miti jedhi. Dhuguma mootu sheekolii dhugaa taatanii maa aslii duran dhaabatin amma asliin nama tuffatee addii kana tosi ol galtanii aslii obboleessa keenya dhiifama nuu godhi maqaa sheekaatu keessatti bada maqaa keenya keessatti bada gadi buufnee dubbanne ettaniittu hin jenne miti hadha immoo innaa mucaan gadi ba'ee erga nyaatee tanaan jettanii birrii 300 ebaluun nyaate 200 ebaluun nyaate jedhee himatu maa shari'aadhaan dura dhaabattan abdii shari'aan akkanaan jiru. Abdii Raggaasaa yoo viidiyoon kun waraabamee sitti dhufe nama birrii sirraa nyaate yoo adayyuu ta'e himadhu gadi ba'i. Dhageessee adurreen tokko gaafa duuka bu'amee dhahamtee dubbiin itti hammaate fira qeerensaa waan taateef addeebitee nama ciniinuu eegalti jechuudha. Atamma yoo gadi baatee abbaa barbaade himatte haqa qabda sirraa deebi'uu didan himadhu. Inni dubbiin jabaattu gadi ba'ee Haydariin footoo maxxansee birrii 300 irraa nyaatu himate bakka nuyi fajandaadha deebi'uufi qaba. Ilma musliimaa isa taruun gaariidha dhugaamoo Haydar musliima ta'ee Abdii Raggaasaa intinaa ta'e jechuudha. Abdii Raggaasaa yoo dhaqee kiristaana iyyuu ta'e akka Mubaarik Musammaatti waan shari'aan jedhu hin beekuwan akka Mubaarik Musammaatti nam tokko duran dhaabatu haqa isaa deeffatu haqa musliimaa haqa kiristaanaa birrii namaa irratti kiristaana nyaadhaa wanni jedhin jiru utuma inni akka kiristaana keessa taa'ee birrii konaa deebisaa jedhee erga isaa kennitanii kan saati deebisaa fi isiniin jedha jechuudha. Namni akkana Haydariin tuquna godhaa jiru eenyunni warra duula amma bantan erga asliin ustaaz Xaalibuu dura hin argine akka itti geggeesse. Hin argine akka asliin ustaaz Xaalibuutti geggeesse. Silaa isii miilee tokko niisu asliin amala isaan beekaa waan qabeen gadhiisus ka macarashaa. Isii miilee tokko macarashaa raafte hin gadhiisu asliin. Dhaggeeffadhaa. Miilee 15 bu'ee jedhan miti ustaaz Xaalibuun warabbal kaaba birriin illee akkana miti jedheni. Fuula keessaniif waa hunda dhaabee jedhe. Tu gaafa duraa ustaaz Xaalibuu bira ga'ee dubbiin kun silaa dubbiin dhumateeyyu nama nagaadha ustaaz Xaalibuun. Balaa ustaazota gaafa sana dhiyaate keessaa gastiirra ustaaz Xaalibuu tokkoffaa jedhee fudheera. Ustaaz Xaalibuutu gaafa duraa dhufanii maal qaba ture jedheen gaabbe'an. Isinii galee amma addeemtanii achi deemtanii gaafa mucaan kun saaxilamu haqqiin ummataa bahuu qaba. Gaafa inni immoo akka adurree tumamee amma lakkii boqqabaa konduu maali gaa warri birrii irraa fudhatanii ayima malu jedhee gadi baasu maaltu geessee masatarallaahu yoo shari'aa ta'e Abdii Raggaasaa eenyuun caalaatti sataramu haqa nurraa qaba. La'annu islaama irraayi kiristaana ta'e mucaan kun sataramuu kan qabu silaatu satrii ta'e Abdii Raggaasaa satarama. Erga Abdii Raggaasaa gadi baaftanii kafakkaftanii warra birrii Abdii Raggaasaa irraa fudhate hunda nuu baasaa nuu kafakkafaa allaqe warra jalleette afaan bantu udduu keessatti dabali wacaq godhi udduu keetti raasana
اتدبل أستلا أفهم بني من متى متى أم مبارك سكاليسا قدي باته الكري كويا بدو قبته إرتي يتنا دبده مبارك بق جلده به كات جلده بول درا كده هاي muka sitina ko chura na la bushakla kijibdu ilman kijibdu blogo le dala dima taani wara wan tani dubatu blogo gowa ilmo gowa chura sinjalan iska sabat tabat amma bator batak abli ga tafsir rabsan ishar mutaliki erga abdira gasa in sataramne nam to ko sataram siduran dabat de chura qoba ko qoba iye yisi se ajanda ko de chura qoshasha moderator ka busulan manni biloki bana da galcha jaru manna kana ta bodde bakka barat mubarak adana biloki salu bas ka jaru bam amma jale de afani uddudan iskitaro kuta bloko le jala gumata me blokar ko moderator ngura dat obako ta en fal mamale inni so ajanda kan warri birri abdira gasa ranyate hundi wali nyate birri ummata erga hattuudha jettani dhageessanii erga hattuudha abdiira gaasaa jettani warri birrii irraa nyaates hattuudhaan siin jedha bakka afaan oromooti dhageesse waan fidde malee ajandaa kana hin gadhiisu jechuudha amma gaafa gadi ba'anii waan abdiira gaasaan dhandhamanutti hattuunis inni achisiises inni waliin nyaates hattuudha nu biratti wanni abdiira gaasaa qofaan hattuu jedhamuuf hin jiru jechuudha warri birri abdi laggaasara sagale qoy haydarfan gafa sana nolin ture yo mubarak asli daba birri kuma dibba sadi iranya hadden jiran man jedin ati kuma dibba sadi jatte haydar njoti kate nama soddomatu mucaa kana sagalete kuma dibba sadi yo nyaatan birri me kete ba yifte tat malik kesa irra kana sudifta gafa sana rugana kasi السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. لا هيدرين سترى أبلو سترى شون كسن وأبرانو تفكر سيتونا. نمني بري أبدي لك جاسا رانياته هندي يو أبدي لك جاسا هتوته وري بري رانياته هندي جرا هتونا. إشيمو هيدر أبدي بري سما أجل جرتا. إرجع بري رانياته كمالي بسدي. تكفى غافا وديتين غرام كمالي بسدي أنجادي رمان جرين. مالي بتو واي بريتشادو رامبتا ما قد يبافتين ساتلين هرمال رتول لول تاني بريدا بلودي ده نمان جتشي سوجول ورنم تبريو جنغوراتو ده أبا بربادة تو شيخة تو إيسة تو بري رتول لولي نمان جتشي سو إن جتشي سو ميكا بتاعي مي إلى على كريداتي الجسي ماني من بري رتول لولمون شاكين كم erga abdira gasa hattuudha jedhame ana kam mubarakiti warri birri ojinyaate warri birri rajaate hundi hattuudhaan jedhan gara kooti atakka feetetti kadha bilooki tu fakkiyaa ko yoo malki yoo hundee moditara sarraan fuudhu sada nama bilooku yoo arge moditara sarraan fuudhuwan warri kaan immoo hundi keessan wala biqiltuu wala jinni wallahi adda sin irraa buuna bilook godhi sin jedhe humnaan bulchine miidiyaa kana fedhaani miti كان بلوغا كان والله سن رامفودا بلوغ ور إدارة مي أجلس إدارة مني كش لبوني ميديا كنارا شيخ ما كاتني تاني ما والد ستروي يا عبد تنمنا لا عبد الله قاسات تنمنا ستروي يا هيدرين ما سترونا ما سترتا عبد الله قاسا إسلام ما كيست إن الله نيجو ستروا لي تاني كذي يرون كذي بوش الله تاني لا تاني هو هيدر مالي سترام والله يا ربي شيخ بري راناته أبات عبد الله قاسا نتكلم نان ساعتي دي دمي فرصة كادين راسا أشولا ساعتي دي دمي أفور الراسا أشولا ورمو لما جيستني أكا أستاذ نما جلن هيدر يوكت الراد ميتشا جيستي كان دتكل شتاتي dubbiisi jalaa bada haqni keessa jalaa bada hattuun dhaqee gandatta dhokatu malee ati dhimma kee gandatti hin galchin obboleessa ko dhimmi kee dhimma gandaatii miti birrii keessaa qabna an birriin keessaa qaba yoo hattuun dhaqee ganda jala galeeyyuu ganda jalaa fuunee
hattuudha jennee saaxillaa jechuudha. Hattuudha bakka. Mucaarraa birrii fuudha kuma 300 mata mataatti fuudha. Deebitanii immoo itti duulchisaa. Deebitanii man satara mu'minan lakkii satara tokkitti hin jiru. Man sataraa gaafa sanan qaraane ati. Obbo Dabbal politics. Bubee ani dhimma kana osoo dhimma kana dubbanne dura yaada kiyyaa waan inni itti amane waan na dhagahamu waan inni xiinxalee waan inni informationallee qabu iftahee dubbachuudhaaf firidamiin jira gaafii. Dhibbatti amma ati mana kootti nama rasuutu waan ta'eef amma arrabni hin jiraannetti firidamiidhaan waan maqa balleessee kan taane Dabbal koos hin jaalladhan beekta. Okay, maqa balleessuu qofaa miti waan inni dubbadhuuf ragaan kanna. Ragaa kanaan deema ragaa qabaa risiitii qabaa isammoo bal'ifnee asitti haasa'uu dandeenya. Ta dura waa'ee Abdii Raggaasaatiif waa'ee ijoollee Raggaasaa walumaa galatti ijoollee Raggaasaa abbaan barbaade deeggaruu mirga qaba. Abbaan barbaade mormu shabakaan keessirri jira garuu naqa qabu jira na fakkaata. Sirrii jira. Okay, waa'ee ijoollee Raggaasaadhaa eenyuun mormuu danda'a eenyuun deeggaruu danda'a inni mirga isaati. Arraa miti haleessa qaqqabnee dubbachaa turre yeroo ammaan tanaatti amantaan siyaasa ta'ee jira amantaan siistama nagadaa ta'ee jira amantaan dallaalummaa karaa qaxxaamuraatiin ittiin tujjaaramanii jennee fidoo waraabaa turre gaafa murtii guutuun faana kana yoo murtii guutuun faana ijoolleen arrabsaa turte yoo agartee jiraatte ani mataan kiyya warra yaada san deeggaraa ture haa ta'u akkuma ta'ee amantatti seenan jaanii osoo hin baratiin lallabuu ture khutbaa godhuu bakka sheekaadha waa'ee duu ture sokkee rakkoo mitiin abdiin achi booda dhufee fayyadama abdii san sababa godhachuudhaan maalleen guuran maallaqa Abdii Raggaasaatiif guurame san abbummaadhaan karrabanee riqicha ta'e ceesisee uummata keenya keessa kagalche Heydar Abdii Bilisummaati. Heydar Abdii Bilisummaati. Isaan horsobuun gaarii miti. Heydar Abdii Bilisummaa maallaqa Abdii Raggaasaatiif. Gaafatu soba eleessi dura dhaabadhaati dubbadha. Okay, sokkee sarrakkoon qabu si qofaa miti uummanni guutuu na mormuu danda'a. Bajammaraa gizee awwal marraa namni gargaarsi akka Abdii Raggaasaa barbaachisu gurra nu buuse Heydar noo yaane tokko lammaffaa Abdii Raggaasaa gargaaruu akka qabnu dura iPhone qabatee maayikii qabatee dhaabbatee yaa uummata keenya jeeqa lallabe Heydar akkaawuntii Abdii Bilisummaa akkaawuntii Abdii Raggaasaa ittiin gargaarru jalqaba namni nu barreesse Heydar. Okay, walumaa galatti gargaarsa Abdii Raggaasaa kana jalqaba namni nu gabbaase Heydar Abdii Bilisummaati tokko hayye. Heydarii fi Abdii Raggaasaa maal akka walii galan maal akka wal mari'atan akkamitti gargaarsa sanatti akka seenan waan takka nutti himne miidhamee isaa qofa dhageenye wanti gurra keenya seene obboleessa keenyaatu miidhame haa gargaarru hamilee haati taanu sibira girra haa kennuuni jaalalaaf qabagetti haa mul'isnuun alatti komishinii akkanaa walii gallee komishinii akkanaatti wal dhabuuf teenyaan marii keenyaa simiti gabaasnu geellee miti akka uummata miskiina birrii isaa baasee Abdii Raggaasaa gargaareetti akka namoomaatti akka obbolummaatti gargaarsa irraan kaafee komishinaa isaan lamaan gidduu ture quban qabnu ni isin dhageenya nutti illee ni mamna tokko naa qabadhu. Garuu oolee bulee dhimmichi gaafa deemee aslii bira ga'u namni hedduun dhugaa siyaan turre shakkaat turre anarraa kaasi hangafta gargaara ka jiru hanga aslii waan san keessaa inni ergutti anu naman gaafa inni na ergu ni naman jechuudha. Boodara dubbiin dho'ee gabbee garuu dubbichi kun eessarraa madde dubbichi dubbii maaliitii ka jiru ammallee Heydar Abdii Bilisummaa achi keessaa barcaa takka ammoo komishiina akka inni qabu baran. Wallabdeenumaan dubbii kanaatu komishiina Heydarii fi gargaarsa Abdii Raggaasaa akka inni ta'e barree jira jechuudha ammoo walumaa galatti. Ilaa wanta ka waliin sobnu. Heydar Abdii Bilisummaa barreeffama isaallee argaa jirra. Haasaa inni kalee galgala mana isaatti godhallee argaa jirra. 300 gurbaa qaamni guutuun ibiddaan muxuttee sanirraa nyaachuusaa amannee jirra jechuudha. Kun shakkii takka hin qabu. Heydar mataan isaa amanee jira baay'ee. Qoosaa fakkeessee natti qaate komishinii hanganaa miti jee malee gurbaa sanirraa akka komishinii nyaate amanee jira. Mee Heydar Abdii Bilisummaa. Dhaabbadhu. Gaaffisi gaafadhu dabbal dhiifamaa wajjin achirratti gaaffisi gaafadhuutti ni futta. Asirratti gaaffisi gaafadhu. Dhiifamaa wajjin addaanin suqutee dubbii bahan dhorganu kun aadaas miti. Miidhuma kana taanaan. Hayyee galatoo mulfaadhu sirrii dubbatti. Hayyee. Ani sama dubbadheen ka'e. Wanta si gaafadhu. Gaafanni saaxilamu sana birrii miiliyoonni 17 itti idaamu sana
Maaliif jara keenya dhaabadhaa an qofti kan viidiyoo isaa hojjete 300 fudhe baankiidhaan harkatti waan inni fudhate Allahu alam. Namni biraas namni viidiyoo isaa hojjete nama 50 jira. Namni 50 kun birii 300 yoo fudhate walakkaa birii sana fudhanneerra. Sataraa maan jedhin dhaabatee yaa Rabbi nu baas harakaan akkana Haydar harakata akkana ofirraa dhaabe. Harakaan nati gaafa sana godhatte harakata dubartii godhattu malee dhiirri godhattu miti. Yaa Rabbi nu baas gaa sagalee kee qabaan nana aare amma yeroo dubbichi si biratti galu nana aare jechuudha. Yaa Rabbi nu baas gaa kanatti nyaatamaa ture manni. As fallegem namumaanuu ajandaa kana gadi baase si Haydar ragaa sitti qaba jechuudha. Namumti ajandaa kun akka inni bahu kotaa ture siin jedha jechuudha nagra hallu dubbadhutti fufi. Okay, galatoon asmarratti qabxii lama qofa hafneetiin carraa nama biraatti kannina Haydar Abdii Bilisummaa akkuma isin beektan yeroo takka Jowaar Mohaammed wajjin bakka gootaa bakka qabsoo keessa oola tokko naa qabadda. Lammaffaa Sheekh Jamaal Alii faa wajjin bakka daawaa bakka eeba markasaa bakka eeba masjidaalee eeba kitaaba iddoo ni agartan poolitikaa keessattis ni agartanii amantaa keessatti illee ni agartan. Haydar Abdii Bilisummaa miillisaa bakka lama jira dhugaa dubbachuuf. Warra siyaasaa wajjinis argaa turre Jowaar faa wajjin gaafa hidhaa gaafa masarat as deebii Sheekh Jamaal Alii guddaa faa wajjinis argaa turre. በአመንታ ማለት በፖለቲካ ማለት የሸስመከ የሄደር አብዲ ብልሱማ የሁለት መካን የግባ ነው ቦታ ለመሰየነ ጅራችሁ ነው ማገለጥ ኦኬ ከነችመና ቀበዳ ከለመፋዳ ዮ ዱጉመቲ ሄደር አብዲ ብልሱማ እስላማ ታቴ ሳይበ ሼኮታ ታቴ ጉርባን ኩን አመኑንሳ ገራስ ኛቴ አመንታ በረቁቴ ሚደሙንሳ ገራስ ኛቴ አኒ ምስኪን ብያ አረባ ጋላ ፊሬ አዱ ተነከሰ ዳበቴ ደለጋ ኦሉ ዋኒን ቀቡን ብር ሂሳባሴ ከነ ati maaliif kee keessaa baaftee hin kanneen tokko yoo inuma keessatti illee baaftee kennuun sitti ulfaate waan ani inni re'ee fi gaalaa fi shintibeetii arabaa dhiqee fide tana komishiina gattee gurbaa lubbuun keessaa bahu jirtu sanirraa akkamiin nyaatta rabbi sodaadhu. Okay nyaattee hoo dheengadda sii nu gabbaase dila gabaasni sobaa sun osoo miliyoonni 16 akkaawuntii gubbaa jiru miliyoona hanganaa hafe jedhamee dila shirri sun shiramu. Yoo harka keessaa qabaachuu baatte eessa turte maaliif noo hinjiin maa waan sun tartiiba deebisuudhaaf hin yaadin. Okay. Obboleesso afuraffaadha. Akkanitti ba'e sitti muu akkanitti ba'e ansiif akkana ragaa. Abdii Geetaachoo Abbabee Maastar Sharafuddin Abbaa Tamaam namoonni biyya keessaa feemasa ta'anii walga'iin ta'ameeti viidiyoo guyyaa xumuraa kottaa nu waraabaa jedhamee waamichi godhameef kunoo amma dhufanii sobaa jedhan. Kottaati viidiyoo dhaqaa abdiinuu waraabaa yeroo xumuraatiif yoo guutes guute yoo hafe sa'aafu yeroo xumuraatiif kottaa waraabaa jedhamee waamichi godhamee jennaan dhaga'ee Haydaris ta'e warri mucaa kan akka saaxilamu barbaadan achumaan jarri bor dhaquufi bar jarri bor waraabuufi akka hadhaa gadi xaaxa'e ajandaan kun jarri bor dhaqanii viidiyoo hojjechuufi akka hadhaa xaaxa'e soboota ragaan sinii fida jechuudha jara hunda jara kana dubbiin. እሺ ትሩምበሉ አጠቃቀም ለደብና ኦኬ ትሩምበሉ ትሙ ጀራና ኡፋላ ጋቶማ አገተና ዱራ ጨልጁን ከሰኑኒ ቱርታኒ وعلى مقفها تايتي نجيكا توري وانا تما خافتي خنا عبد ركاسا بدي قبمو هيدري لا تدرا وانا رغ ولي قالو قبنو اما واني اما ترمبدون كاسه سانك مجروتي قبتين درا اكمار ريبو كاسي يعني غرغار سما عبد ركاسا وان ما عبد ركاسا هندنا نو غفدي هيدري لال يو dhugumat ijoolleen raggaasaadhaa tuni poolitikaadhaaf siistama amantaatiin naggadaa dhufte jenne ijoollee tana caalaa ijoolleen tun akka isiin naggadattu ka godhe Haydar isa kanarra walii qaluu qabna ta dura. Ilaa ijoolleen tun ni balleessite yoo jenne ijoolleen tun saamicha raawwatte yoo jenne ijoolleen tun hannaaf dhufte yoo jenne namni hanna kanaaf karaa saaqee akka ijoolleen tun uummata kana saamtuuf riqicha ijoollee tanaaf ta'e Haydar. Yakka dalagame dura yakki akka dalagamuuf isa riqichatee fi yakkamaadhaa jechuudha asirratti kan akkasii qabachuu qabdu. Kan lammaffaa yakki kun dalagamuu qofaa miti deemee hanga inni heddummaatu afaan qabatee kataa'e Haydar. Amma qabxiin takkittiin naagaluu didde mubee antaniin nama kan hunda gaafachuu barbaadu Haydariin egaa Abdii Bilisummaa gargaaraa nuun jee eega gargaarre eega komishiina 300 nyaate anka naagaluu didde gaafa maallaqni kun miliyoona 16 ta'ee miliyoona 7 himamaa ture san maaliif afaan qabatee taa'aa ture hin dhageenyeeyi quban qabu. Haydar moo tokko lammaffaa
Abdii Raggaasaa maaltu maal ta'ee kuma dhibba sadii kan gurbaa saniif kan dhiyaarraa risiitii gabbaase. Mee bakka tana yaada guutaa kan namni beektamee. Anama bakka naa galuu didde bakka tana sii galee. Oguta kamee dubbadhu? Amma rakkoon Abdii Raggaasaatiif rakkoon Heydar Bilisummaadhaa maali kattiin kumni dhibba sadii kun gabbee? Okay, oguta kamee dabbala fudhattee naafne wayin baddaa okay. Okay, Professor. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kaisan. Jara keenya waan lama waan wala mu qofaan dubbadha sirna dhaggeeffadha gurra qalbii qabuun. Namni tokko jalqaba eega gartee miidiyaa kana gubbaa dhuftanii namni hogguu isin miidiyaa kana seentan namni hedduun tokko follow isin godhee isin laalu always yoo nama dhugaa ta'uu barbaadan haqaa wajji dhaabbadhaa. Gizee rakkoon san dhufte haqaa wajji dhaabbadhaa takka kawaliin isin dhaamu. Yoo haqaa wajji dhaabbachuu baatan isinuma mataa keessan if gabbuuftanii jechuu haqaa wajjin dhaabbanne. Haqaa wajjin dhaabbadhaa gizee rakkoon takka kaate rakkoon samaa irraa kaatee bu'uura waan sanii baraatee haqaa wajji dhaabbadhaa. Talamaffaa Heydar Abdii eenyu Heydar hoggaa eda laayifii seenee haasa'uu ture waan pooyintii ajaa'ibaa takka dubbate pooyintiin inni dubbate hoggaa gargaarsa godhu hoggaa gargaarsa nama gargaarsisu. Karaa Islaminaatiinis haa ta'u karuma fadheenuu haa ta'u gargaarsuma fadhe hoggaa gargaarsisu dhaaba tola ooltummaa mootummaa federaalaa waraqaa inti qaba kunoo koomishinaan akkaan dalagu waraqaan itti qabaa jee waraqaas baasee jechuudha Heydar. Sirri dhaggeeffadhaa. Waraqaa ragaatiin itti qabaa tola ooltummaa. Osuma dhiifama bakka tana maal jettee gaafa nama gargaaru akka barcaa qabu? Tola ooltummaa hoggaan dhaaba gargaarsaa tola ooltummaa hoggaan waan takka dalagu nama gargaarsisu akkaan gartee koomishinaan dalagu kunoo mootummaa irraa hin ragaatti qabu mootummaa federaalaa jee waraqaa as baase. Kanaafuu hoggaa nama gargaaru inni duraa fudhatee nama gargaaraa jechuudha. Akkasii jechuudha. Si galee miti? Innaa amma bakka tanatti wanni gad dhufe akkuma isin jettanii waan maallaqa itti walii galameetu. Alex Tayyee galchee mubaaraka guutaa. Maallaqa itti walii galameetu kan namuu fi dideemoo wanni kun gad dhufeef maali waan kana jala deemaa jechuudha. Saniif yeroo. Jara keenya rabbi dhugaarraa kan rabane an akka yaada mubaarak musammaatti namumti dubbii kun akkan isaa xilamee gadi ba'u godhe Haydar hin jedha. Waan barbaadan jedha. Abbaan barbaadan. Akkasi qabadhaa jechuudha. Mubaarak waan takka waan hin sidhaamu ati kanama tokkotti. Yeroo eertoos gubbaa jirta miidiyaa kana nuti isin dura turre miidiyaa kana amma 18-19 gubbaa jirra. But miidiyaa kana hogguutti fayyadamtan yeroo rakkoon takka dhufte always stand dhaabbadhaa rakkoo san dura dhaabbadhaa. Amma fakkeenyaaf osoo bikka Heydar gabbahee mucaa kana akkas godhuu duratti guyyaa dheengadda mucaan kun nama gurri isaa irraa murame. Waanummaan fadhe haa ta'u nama gurri isaa irraa murame jechuun nama fuulli isaa akka fuula isaa ka duraanitti hin deebineef. Rakkoon takka hogguu dhufte hoggaa namni tokko lafaa ka'ee gargaaramuu qabuu je'ee gabbee abbuma fadhe saahiba keessa yoo ta'e yeruma sanitti deebisuu danda'uu qabdan. Namni waan kana gartee dursoo ka'ee dhaabbate asliidha. Asliin mucaan kun gargaarsi mucaa kanaa dhaabbachuu qaba jee namni tokko osoo siree dhukkubsataa irra jiru akkana jechuun jara keenya nuti bara Oromoodhaa maal taatan boo naalcha waliin qabnu. Hilaas sadarkaa kanatti nama kana yoo qarshiin miiliyoonni itti baate maali biliyoonni itti baate mucaan kun nu wallaaname nama Oromootii mucaa kana gargaare rakkoo jira. Rakkoon takka hin jirtu jechuudha. Saniif waan kana dhibbatti gizee rakkoon takka dhufte rakkoo san gartee dhugaadhaan dhaabbadha abbaan fadhoo saabii keessan ta'uu si dhugaatti hima. Tanaan jabaadhaadha ammoo bikka Heydar sanii turumbadu sirriitti fokkos godha. Bikka Heydar wanni jee ani koomishina fudhachuu waraqaa ragaatiin itti qabaa lakkaanuu gargaarsi ilaangaa ammaan tanaa bikka gargaarsaatti argamu kun hundi hogguu nama gargaarsisu koomishinaan dalagaa ta'u. Profeesar dhiifama nama 3,800 jira. An miiliyoonota maallaqa guuraan ture abbaa fedhe caalan miidiyaa kanarratti abbaan barbaade na dura dhaabachuu hin danda'u. Abbaa fedhe caalan sagalee uummataa taa'aa ture abbaa fedhe caalan halkan hirriba dhabee geema kiyya dhiisee saatii geeme ho'aa saatii giiftan dhibee cotanaa kennu qabu dhiisee saatiin gargaarsaa turettuu gargaarsaan ture torbee taa'ee birrii tokko fudheen beeku walitti qabdee nuun hin jedhin dhiifamaa wajjin. An mubaarak dabbaal sii kenneera ajandaa kana caala boon abbaa barbaadan
abbaa barbaadan naman birrii tokko irraa fudhee sagalee isaaf ta'e yoo sinnaa fiddan No, miliyoona akkas hin jenne tokkoon wanni baay'atee farra jamaa asan hin jenne bara bulan nyaata. dubbii akkanaatiin deemaa qabaddaan isin jee malee san barattoonni isin jee wanni si dhaame. Gizee dubbiin takka namni haqa jallisuu ka'e nama sana hogguu sanii dura dhaabbadduudha. Saahibni ka'e asliin dheengadde isaa dura gaffite. Tanaan sitti meeti. Wanno? Dhaggeeffadhaa. Amma carraasinii kenna garuu ajandaan naan bahina. Ajandaan naan bahina. Dhaggeeffadhaa. Gaafa asliin dhimma kana Aleeksiin maaltu buuse? Gaafa asliin dhimma Haydar irratti dubbatu, dhimma Abdii irratti dubbatu hojiinan ture. Anis arrabsameera gaafa sana hojiinan ture dhaqe. Kottaati ilaa waanan dubbadhe keessa. Kottaati nam tokko dhimma kana fuudhaati xumuraa bakka xumurtanutti. Bareedaa miti akka inni jedheen dubbataa ture yoo yeroo sana zim jettani ol baatanis immoo mana asli satari obboleessa keenya muslimaati kareessa gara islaamummaatti dhufe satari hin jenne harka gatii keessaa qabdanuuf calliftanii teessanii irraayyuu ajandicha irraa dubbataa turtanii amma immoo yeroo mucaan gadi ba'ee Haydar birrii 300 irraa nyaateera jedhu maaltu isin iyyisiisee baga himatte obboleesso himadhu ammayyuu himadhu qobaa hattuu taate qobaa kee hattuu taate ati garuu hattuu miti sitti bucata itti bucata ilma islaamaati ilma oromooti ilma namaati si galee gurra isaa sana argachuu hin danda'u kana booddee fayyaa durii ittiin deemu burrateera hidhateera mucaan kun itti xiqqaata dhugaa dubbanna laa itti xiqqaata ammas gargaara garuu har'a qoosaa fakkeessitee birrii 300 sana akkamitti 300 irraa jaatta nama fayyaa qabame mormi isaa ciccitee jiru kana ilaalaa atoo boochee nu boochifte atoo boochiftuudha gaafa sana dhuftee miidiyaa irratti yaa rabbii jedha rabbiin sodaadha rabbumaa jalaa jedhe maa rabbiin sodaattu ati jalqaba rabbiin itti waan ta'e sodaadhaan hin jettu sana atoo fiigeeti rabbiin sodaattu rabbiin jettee waan rabbiin sodaattu ati maa an akkinitti guddifadhe ijoollee waa'ee gargaarsaattis wanta guddifachuu barbaadu akka nama tokkootti ilmi namaa du'aa jiraata an guddisni koo tokko birrii dhaggeeffadha amata meeqan hojjedhe kana nama hunda dhufee gargaaramu birrii akkaawuntii koo irraa galcheen isin galchisiisaa ture amantanii amanuu baattanii birrii galcheen galchisiisaa ture malaan birrii komishinii naa kaffalame birrii tokkoon argine akkaawuntii koo irratti birriin tokkoon gargaaramne silaa irraan kutadha jedhama miti silaa irraa kutatte naan jetta baga rabbiinuu akkaawuntii na dhabsiisi nama akkaawuntii dhufee dhabe yeroo inni akkaawuntii ollaa kennadha naan ni jedhu noon jedhaanii akkaawuntii mataa keetii dhaqi baaba anoo mattaawaqaa qabu naan ni jedhe birrii mattaawaqaa birrii silkii fakkeenya kanaatiif mucaa Soomaaliyaa mucaa Harargee Soomaaliyaa keessatti nama jeese jedhame sana haadhiif abbaan akkaawuntiin beekan. Gaasi baara kana. Kana we know that. Yeroo hunda akkaawuntii qabanu. Maalan jedheen ummaan jedheen akkaawuntii baafachuudhaan maasii rakkisennaan mattaawaqaan qabu masmara qabnu silkii qabnu silkii ollaatiin haasofnennaan silkii anatu biteef dhaggeeffadha isa birrii miiliyoonni 4 irratti gurame haadha keenya Harargee sana natu silkii biteef natu sim kaardii biteef natu mattaawaqaa bite baasiseef natu warra baankiitiin abbaaf haadha kana baasisaa akkaawuntii Mubaarak Musambaati jedhee baasifamee fi masmara koo qabatanii jiru silkii koo qabatanii jiru mattaawaqaa illee anatu baaseef akkaawuntii jaraa kan godhe ana. Gargaarsa kana beena gaaru namni oguu nama gargaaru kana beena ka komishinaa kun isaa dhufe amma dhageenya jechuudha saniif wanni nan jiru yeroo isin dhugaa hojii dhaabbattan always nuti isin hojii dhaabbanna gaafa bikka dhugaatti isin dhabne isinitti hin dalaki tanumaan isin hin jaallu dhugaa Mubaarak saniif bikka dhugaa dhaabbaddaa mucaan ammallee gargaaramuu qaba gurraa irraa bu'ee qaamni isaa akka duraaniitti hin deebi'uu fi akkamitti nama kana dura dhaabbatamuu hin danda'a gartee namni tokko ka dhugumaan laalaa namaa qabu akkamitti jecha mucaa kanaan ja'a wooma fadhee haa ta'u waan kana ilaalcha keessa galchaa wanni waan safaataati miti laali dubbiin turumbatuun jee yoo sirri gallaaltan gartee wayii keessaa agartanii jechuudha yoo sirri jala deeman eessarraa kaateen tunu akka kaatanii beekamaa jechuudha saniif galatoomaadha. Ulfaatu galatoomii yaada keessan gabaabsaati
Ajandaa kootti uffadhaan sini galee Haydar gadi ba'ee uummata dhiifama gaafadhu birrii mucaa deebisi. Maqaa warra qulqullummaan gargaaraa ture balleessite akka nama gargaarsaa turetti warri nama gargaaru jedhamee gastiin irratti banatamee abbaan barbaade warri nama gargaaru jedha birrii fudhatee nama gargaaraa jedhamuun barbaadu'an. Mana badadhu immoo Mubaarak Musammaa namni sin gargaarse kottaa rabbii sodaadhaa birrii tokko maal dhabame garuu maaliif dhabame namni birrii tokko naa kenne maaf dhabame. Obboleessu an gargaareen gargaarsan sin jedhame akkaawuntii korraa baasee ilaa kunoo isin agarsiisee galchisiisee malee an miskiintichi wadalli harreedha malee an. Ilaa kuma 300 nyaataa turtan isin. Meenaa baay'isaa mee nama 5,000 gargaarseera fakkeenyaaf 300 naa baay'isaa mee silaa meeqan qaba beektaa? Oyeski nan baay'ifadha. Mee wanti tokko jedha. Oh, disri gamet. Kuno bilena ka tahu dia mai. Nama 5,000. La ilaha illallah. Mana tokko mana kudhanii mana dhibbaa mana kuma kudhanii mana kuma dhibbaa mana miliyoona mana miliyoona kudhanii mana biliyoona tokkoof miliyoona 15 biliyoona tokko laala. Biliyoona tokkoo fi nama 5,000 gargaarse tun 300 irraa fudhee hadhaan abtaamii biliyoona tokkoof dhabe taaraan. Iyyachuu qabaachuudha. Bar anaa dhufanii akkaawuntii kennadhu Mubaarak akkaawuntii kee jennaan sarara ijaa rabbeecha si gargaare malee namaaf jechaa miti deem jedheen arrasan. La ilaha illallah biliyoona tokko tuqa 5 dhabe. Walumaa galatti birrii mucaadhaa deebi'uu qabaa. Warra jaladeen ta'e inaaffaadha maaloo jettu ani rakkataan ittiin inaafu rakkataa an nan gargaara malee dhageessee rakkataati fudhattee dhuftee iyyitee iyyisiiftee fudhattee dhuftu birrii kiisii kooti kenneen. Warri arrantana amma abdi satara man satara nasa yawman satara Allah yawmal qiyamah ju ayanu echuni ayanu rakkataa ittiin inaafu barbaadetan. Ayanu kun nama aafiyaan isaa qabamee baatamee fuuldura koo dhufetti inaafee sin beeku gara fuulduraatti sin inaafu an kenneen kennisiisa malee dhageessanii kenneen kennisiisa malee birrii irraa nyaadhu isheen seef godhadhaa Mubaarakiin ana shamaa xaxxu abbaa barbaadde shamaa qaqxa malee wala shamaa qaqachumatti am qulqulluu birrii tokko kenni gargaarsa sii godha jedheen beeku an 300 deebi'uu qaba by the way kumni sadan sun mucaadhaa deebi'uu qaba inni sagalee ta'uu qabna. Yoo kanan taane gargaarsa wanti jedhamu dhaabateera aslan an keessaa na darbaniiru gargaarsa keessaa ba'eera sababni kaleessa mootummaan Dubaay seera baase keessatti waa'ee gargaarsaa irratti maal jedhe dhaggeeffadhaa maal jedhe nan gaafadhe uummata irratti tokko mana bira miti maal jedhe gaafadhe mootummaa Dubaay quba baasee jechuudha kaleessa wal gaheeru ture feemasonni quba baasee gaafadhe namoota rakkatan miidiyaa keenyaan gargaaruu hin dandeenya jennaan eeyyama baafadhuu naan jedhan Oromoo akkadi ilma kee intala kee sagalee ta'u yoo barbaadde eeyyama baasisiin harka kaadhu kana booddee wallaahi nama tokko naan jedhan kunoo bakka garuu feemasni 500 eessaa ba'e kaleessa dhiifamanaa godhaati warri Dubaay feemasonni 500 eessaa baatanii nama 500 ture feemasni yeroo Asumaan wamma Mubaarak deebi'utti waan bucuu tokkon jedha wantan jedhu daqiiqaa tokkon fudhattu warra jirtan hundi keessan iyyuu baga nagaan dhuftanii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ergi feemasni 500 naqi ani siriyaa feemasaati akkamitti ni waamamuu dhabe an komiin qabaaninan. No waamamee ranni miidiyaa irratti waamamee miidiyaa irratti gadhiifame. Amma kana rakkoon teessan wanni walitti qabamtaniif duraan Oromoon hogganamni waa'ee lubbuu haasu waa'ee hudduu haasutti eegaltan amma amala keessaniiti waan ajjirtaniif irratti fokas godhaa. Wantan jechuu barbaadu Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam addiinu waadihun jedhanii diiniin ifa galaadha. Diiniin har'an dhufnee kaleessan dhufnee amantiin Islaamaa kan tureedha beekamaadha. Nama sataruu jechuun waan inni dogoggore tokko fakkeenyaa fi waa wallaaluma isaarraa gorsanii hin satarama. Inni ammatti jiramu kun immoo saamicha. Saamichatu godhamaa jira. Ilma namaa saamamaa jira. Ijoollee mana namaa hojjettee irriba dhabdee dalagattee haadhaaf abbaa silaa gargaartutiyyuu rakkinni ilmi namaa kun yeroo garaa raasu waan nyaattu waan haadha ofiitii ergiturraa kuttee nama gargaaraa jirti.
Sinii galee isa kana waan ta'eef iyyuu namni beeksisa namaa hojjechuudhaaf nama rakkate tokko bira maqaa dhaabbachuutiin nama saamu kamiinsaayyuu saaxilamuu qaba tokko. Inni lammaffaa immoo biyyi kamiyyuu seera ittiin bulmaataa qaba. Itoophiyaa yoo ta'e seera mataasaa qaba. Seera mataasaa of danda'e qabdi. Seera ittiin bultu qabdi. Akkuma biyya kamiyyuu seera of danda'a seera gahaa qabdi. Namni tokko seeraan alatti yeroo nama achi barabbaree kara seeraan alaatiin haqa namaa nyaatee waan sataramuuf hin qabu. Saaxilamuu keessa bahee seeratti iyyuu dhiyaachuu qaba. Inni lammaffaan immoo sheekolii kan isin jettanu sheekoliin kabajamoodha, alimni kabajamoodha, seeraan jira, masjidi jira, diina rabbii barsiisaa jira, ummata qabee amantii isaatiin adeemsisaa jira. Inni maqaa sheekummaatiin asirra fiigee immoo saamichaaf fiigu akkuma sila turuun badduun jedheyyuu maqaa sheekummaatiin maqaa amantiitiin warri nama nyaatu immoo dhaabbachuu qabu, waan godhan irratti immoo saaxilamuus qabu, badii jaraatiif immoo itti gaafatamuu qabuun jedha. Abdii immoo rabbi haa fayyisuu, fayyaasaa rabbi haa deebisuu fi akkuma Mubaarik jedhes immoo fayyaasaa jalqabaatti deebi'uun hin danda'amu. Rabbi isaa fayyisuu ilmoo isaatiif rabba jiraachisuun jedha. Xumureera koo yaadi kanuma. Galatoome. Inni jiru ani Mubaarak warruma gaafa hin gargaaran guyyaa achuma wajji shubbisaan turreesi carraa namatti illee hundi bira dhiifama. Gaafa dhume. Ibalaay. Ajandaa kana nurraa dhaabsisii yanii gubbooni kafallaa yanii buluu jiran fakkaatti. Itti jiranii bara aboo dubbii tana dhaabii dubbii tana xumurraa dhaabiitu jiranii. Atillee waan dabrasiif kafallaa dubbii tana nurraa cufiidha amma. Maallaqa nutti hin Waan biteenyaa gallee nuti isin dura nuti jirra fayyaada feetan cufaa feetan dhiisaa ammoo baga rabbi isin xiqqeesse baga rabbi isin saalfachiise warra kan jibdanii dooftora baga inni sii bee jettanii qaxi zihaaraa libaanataa fi sukkura keessaa dhaytan amma kam jettan Oromoon dhugaan jaalattu ani tiyya qubatti naasaa hamee isin dhaggeeffadhaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akka dubartii tokkotti yaada kennachuun hin danda'a. Ajaa'ibatti. Yaa. Gaafa sana jalqaba manni baname irraa kaasee achi hin jiraanii. Tokkoffaa namni irra caala akka dubbiin kun dubbatamu taasisee keessattuu Haydaruma nama jedhamu kanaaniin. Waliigaltee yoo qabaate ilmi namaa tokko waliigaltee yoo awwalarraa kaasee hagana naa kennite yoo jedhe fakkeenyaa fi hagas yoo fudhatee kee maallaqni kun haga galuun haga dabalaa deemuun miira keessa isa galchuu danda'a yookaan immoo inaafuun illee hin danda'ama. Sana keessa mumkin akka bee haasaamu barbaade kiyya hin ba'u jedhe haa ta'ullee malee kan lafa rukutee wallaan sodaan mana maan qabu sodaa rabbii malee jechuudha. Ha dubbatamu kan jedhe irra caalaa jechuudha. Haydar. Itti aansuudhaan immoo Ustaad Abuzarii jara kana jechuudha. Abu Sharri miti. No turumbadu maqaan taaneen waamnu. Abbaa barbaade yoo ta'e maqaan taaneen maqaan taaneen maqaa baazar jennee dhuma waamneyyi yoo Ustaad Abuzar sheekoliin jedhanii ustaaza Abu Musaab dhufanii sheekoliin waa isa taraarraa amma dubbataa jiranu gaafa sana jiru sheekolii miti jedhanii kaanii Abu Musaab maqaa waamanii mee sheekolii sinii galee. Sheekolii miti hin deemne. Jara kanaaniin nama sodaatinaani sheeka yoo ta'e sheekni akkuma isatti kabajaa jara kana irra caalaa jechuudha. Dubbiin ati jettee inni leencaa dubbiin inni jedhe dhugaadhaa dubbiin nuuf ba'u kan jedhe jara kana irra caaltu jechuudha. Filaa gaafa sana inni immoo maal jedhaa ture? Naftaa fuutumoo jedhaa ture. Jedheera. Waan dhugaadha miti asliin naftaa fuutumoo dhimma kana yoo deemne immoo amma mucayyootti deemna jedhee dubbateennaan egaa jara keenya aslii. Wanni kun dogoggoraan sitti ergamee laata? Maanoo si tuskisuudha jedhee gaafannaan. Maanoo si tuskisuudha jedhee mubeen dhiisi itti deebi'amu jennaan. Gaala wallaahi dhaasiin jedhe. Maanoo tuskisuu miti jedhe. Akkasii egaa arga akkas ta'e nam tokko ol galaa fuudhaa jennaan ol yaanii maal jedhan ba'uu qaba. Man satarallaahu muuminan inni jedhu hadiisichi. Gaafa abdii raggaasaa saaxilamu hojjetee hojjechuu dhiisee gaafa Haydarii mucaan himatu sinitti beeramu. Adurreen tokko yeroo dhahamte nama jalaa fiiddi. Daa'ima jalaas
nama guddaa jalaas hin fiddi. Gaafa dhattee xiqqootti galtee nafsiin bahuu dhagee fira qeeressaati miti addeebitee nama boccottee nama ciniintee jechuudha bineensa taate hororii taate addeebitee. Abdii Raggaasaa reebdanii Abdii Raggaasaa reebdanii bakka galu yeroo dhabu addeebee. Warri Muniiraa dhiira duratti hin dubbatin jettanii gidee gaaficha waan nu gaafachuu shamarran kana seen dhabaan na seen qarara. La nanaasaa wallaahi shamarri dubbatti wal jedhamu. Koomentiidhaan deebiin buloo godhaa malee. Okay, koomentiidhaan deebiin irra caala sooshaal miidiyaa kanarratti kan gaafii gargaarsaa irratti gaafatamu waan biyya biraa ta'een alatti dubaraanii. Dubaratu sin jala fiigee boo'ee garaa keenyatti hin danda'uuniin. Sinii galee? Dhaggeeffadhu gargaarsaa wanta jedhamu ofirraa dhaabiidhaa kaasii dhaggeeffadhu. Diina qabdaa, fira qabda. Oromoodhaa jettee, Oromoo kooti jettee miidiyaa irratti Dubaayin keessa teessee gargaarsa gootee viidiyoon kee waraabamee akkatti gargaaraa jirtu mootummaa Dubaayi akka hattaa mistira maal jedhan bakka kana kanaatiin nu ergaa warra kanaa jedhanii poolisiin CID wajjin oolle kaleessa. Dhageessanii? Bakka kanaatiin nu ergaa jennaan uummanni wal saaxiluu jettee maal jettee ol kaatee? Warra biyya biraa taa'ee nama rabsuu jennaan Saudi Arabiyaa keessa teessee nam tokko maqaa koo waamtee na arrabsinaan Qaataar Dohaa dhaggeeffadhaa laaboriifu. Qaataar Dohaa Saudi Arabiyaa Khaliijii biyyoota shanan biyya kanaan walii galtee qaban keessa teessee na arrabsinaan qaxxitaa viidiyoo kee buufadhee mootummaa Dubaay bira dhannaan akka achii fuudhamtu quba qabda amma kana nutti himanii jechuudha. Kanaafuu alhamdulillah anumaaf rabbi rahmati ani akkana mee tokko gadi bayiiti biyya Khaliijii biyya Arabaa keessa taa'i maqaa Mubaarak jedhu meeshiin godhe. Koomentiidhaan namni sin arrabsinaan don qooro. Maallu gootareeti? Ani salaamtuma isiniin jaa malee sheekota jedhaman isin mafaarsan. Faarsee bulaa dhaabeetee ani kun. Akkasin faarsi. Dhaggeeffadha. Amma ajandaa kana cufeen booddee bakka hattuun itti saaxilamu dhannee mana tokkummaatti himata banna Haydar irratti. Anatu bana xabaqaa ta'e jechuudha. Mubee wanta akkasiin jiru hundi jaraatuyyuu akkuma amma jette ol baasuu qabuun namni Abdii Raggaasaa irraa koomishinii fudhatte wal baasu kalaas galatoomaa wal fadhaa ajandaa waa'ee Dubaayin dubbadha bu'aa waa'ee Dubaayin irratti dhaggeeffadha. Kaleessa mootummaan Dubaay CID'n walgahii nu waamee ture. Walgahii nu waamee feemasoota Itoophiyaa jedhee nu waamnaan nama 500 kursiin qophaa'e nama 542 dhaqe. Feemasoota Itoophiyaa nama 500 feemasoota akka biyya kana keessaa qabdu quba qabdaa nama 542 feemasa akka biyya kana keessaa qabdu quba qabdaa Itoophiyaa manni Itoophiyaa. Kaleessa mootummaan maal jedhe biyya Arabaa kana keessa adallam biyya kana koomenti ilaa kun hundi isinii gadhiifama shii abshira. Dhala. Ingilifan beektan waan ta'eef kan Amaariffaaf kan afaan Oromoos ni jira. Isiniifan wallaahi kijibaa miti biyya kana keessa teessanii koomentiidhaan nama arrabsinaan. Lama namni afuuffaan jedhe kun eenyuun maqaan isaa footoon kaafadha. Aammee jedhama. Si dhaaba. Naamani. Fakkeenya of kabachiisuudha dirqama nama tokko kennuun kun. Koomentiin siin jedhee warabbal ka'abaa koomentii footoo jalatti. Dhaggeeffadhaa koomentii footoo jalatti. Oomaan teessee. Saudii teessee, Bahareen teessee, Beerut teessee, Qaataar teessee, Kuweetiin teessee, Saudi Arabiyaa teessee nama tokko gadi baatee viidiyoon arrabsitee nama iqaamaa qabu biyya kana keessaa arrabsitee jennaan biyyoota Arabaa keessa teessee. Abbaan sun koomentii irratti iskiriinshoo godhatee sii mata taanaan wanjala tokko dhaggeeffadhaa walii biyya kana keessatti waan kaleessa baranne simbiraan ga'uu gaafanneerra barsiisaa jedhaniiru seera biyya kana. Maal jedhanii? Bericha isini ka adabbi foto ka fadala sini fida